Ashama harka fuudhee hordoftootaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaan nagaa kiyya qabaa isinis akka nagaa qabdanii abdiin rabbiirraa qabaa naaf kalchaan isiniin jedha isinirraa badee jira yaa akkuma beekamu jiruma biyya namaatitu kana qaba waa maraayyuu obsaan dabarsuun barbaachisaadha obsumaan keessa dabarsina haaluma tokko waan naam jechuu dideef isinirraa badee ijoolleen mana namaa jirtan biyya namaa jirtan beektanii waan ta'eef asumaan naaf kalchaa isiniin jechuu barbaada osoo akka yaada kiyyaatiif osoo akka karoora kiyyaatiif daqiiqa takka isinirraa fagaachuun barbaadu garuutu immoo homaa godhuu hin danda'u amma kinoo galgala kana viidiyoo waraabatii jira yaa waa hundumaafu keeruma rabbi keeruma nuuf haa godhu Rabbiin harka namaa kana nu baasee akka fedhii keenyatti akka bubbaanee galu rabbi nuuf haa taasisu isiniin jedha. Kanatti aansee baga ayyaana ukee geechanii bara haaraatti bahuutti jirra. Bara haaraa kanallee rabbiin bara nagaa, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara bilisummaa, bara waan dhabne itti argannu, bara kinoo kanatti bilchaannee jiraannu kana keessa qilleensa biyya keenyatti itti gallu nu haa taasisu. Kanatti aansee immoo ijoolleen ayyaana ukee jaalattan yoo jiraattan hin gaddinaan isiniin jechuu barbaada. Ijoolleen namoonni jechuudha warra dhiiras ta'e warra dubaraatis ta'e fakkeenyaaf nuti warri amantaa kiristaanaa warri daa'ima qabdanii daa'ima keessan kiristinnaa ni kaafattu. Daa'imas immoo yoo dhabdanii namoonni daa'ima namaa kiristinnaa kaastan ni jirtanii kanaaf daa'ima saniif ayyaana ukee kanarratti qeexxa ukeen ni geeffama. Waan akkasiisa warri yaaddanooti jiraate yaadina rabbiin kan bara dhuftu immoo biyya keessanitti akka barbaadanitti maatii keessa wajjin fira keessan ollaa keessan gwaaddanyaa keessan daa'ima keessan maatii keessan maraan gammaddanii jiraatan rabbii isiniif haa godhu nuuf haa godhu jabaadhaan isiniin jedha. Ani immoo goonguma maal akka ta'e hin beeku naa mijachuu didee bakka hojiin nan hojjedha hojiin na jalaan siqu jira achuma hojiin bakkuma san dhugaan isiniin jedha rabbiinuma hojjedha sakandii takka raftiin argadhu maaliif akka ta'e hin beeku malee isiniin jedha bafusum ji'a lama amma haga ji'a lamaan kana yaa rabbi isinitti hin geessine isiniin jedha homaa godhuu hin danda'u. Kana taansee immoo waayifaan goonguma manaa gadi ba'uu dide maal akka ta'e nootorkii ta'e rakkina isaan beeku siruma manaa gadi hin ba'u mana keessa gara alaatitti jechuudha kan gara wanni yoo ganaan ani waayifaa barbaade amma dhaqee tanan manatti dhaqee waayifaa san irratti galchee gadi ba'ee gara sissaabi duuba gara waayifaan jiru saniin taa'ee ilaalee malee goonguma karaa nani duraan taa'ee itti fayyadamuun na didee waayifaa. Ani immoo ji'a muraasa kanaaf jedhee daata sitti guuttee fayyadamuun hedduu takka ulfaata. Kanumatti sinirraa badeen siniin jedha waayifaa malee nama wal argachuu hin dandeechu. Dhugaa baay'ee tokko rakkisaadhaan sin jedha haalli keessa jiru kanatti sinirraa badee. Ijoollumallee sagalee na arganiif sagalee deebisuun hedduu takka natti ulfaata dhugaa. Maaliif akka ta'e hin beeknu akka kana mana keessa utee jira amma mukee fi cufee tanan muqatiisaa jechuudha. Ijoolleen Dubaayii jirtanii hedduu takka beektan waan ta'eef hedduu takka rakkisaadha. Ala teechee ho'a keessa teechee waayifaa fayyadamuun baay'ee waan ulfaatuuf karooma kana sinirraa badee daataa guutee immoo daataa fayyadamutti dhugaa hedduu takka ulfaataa asittiin inshaallah keerumaa fi hundumtuu obsumaan dabarsinaa homaa miti namni obsi waa ambiraatirra ga'uu danda'a homaa godhuu hin danda'u. Kanatti sinirraa badeen siniin jedha dhiifama naaf godha ani waan ambiraati sinirraa hin banne ijoolleen fakkeenyaaf oroonani bakka waayifaa dhaqee wanni jedhu ijoolleen laayivii seentanillee baay'ee irratti dhugaa hoggaananan laale bakka ofumatti gaddeetuma zimmedha rabbi osoo waan ambiraatiin ta'in osoo nama wajjin yaada wal jijjiirtee namarraa waa dhageechi hedduu takka sitti tola hedduu takka gammaddaa waallee yaaddu yaannillee sirraa bada maaliif nama wajjin haasofta waan ta'eef
ani muhaala sananaaf mijatee hin arganne si waliin haasa'u si waliin taphachuu hin arganne naaf kalchaan sinin jira guyyaa rabbii sinkiisa kanumaasumaan viidiyoo tana sinii waraabuu dirqamee waan biraa waan sinin jedhuun qabunaa jajjabaadha wanni haasa'an wanni godhan wanni wal gorsan wanni walitti himatanii wanni waliif dabarsanii waa hedduu jira garuutu immoo homaa gochuu hin danda'u si'aatiidhaa fi akkaataa namaaf mijachuu dideeti kanatti aansee immoo yaanni kiyya waan galuudhaa keefi bakka yeroo waan tokko hojjechuudha kaate biizii ta'a sammuun kee sii gala kanaaf waa hojjechuudhaaf oroo sammuun kee firii ta'e malee yeroo biizii taate yaanni sitti baay'ate waa hundumtuu si harkaa badaa kanumatti sinirraa badee ifa manaaf godhaan sinin jedha viidiyoo kiyya ammoo yoo siniif danda'ame haga galutti namni kuma takkallee akkanaaf guutu subscribe naaf godha asumaan sin kadhadha yoo sinitti tole yoo sinitti tolus baate guyyaa rabbi jedhee mijata waan ta'eef nana canaannaquun sinin jedha yoo sinitti tole immoo share naaf godha oo dandeechan kunaafu nama kuma naa galcha yoo kuma naa galchitanii live na gadhiisa waan ta'eef si'aati immoo boodas guuttachuu nan danda'a waan ta'eef okay kana taanse immoo wannoonis na dide liveis na seenu dide kanaafu subscribe mo nama kuma takkanaa guuta fedhii keessaniini yoo sinitti tole share naaf godha yoo sinitti toluu baates immoo wannan sin ciqqun qabu guyyaa rabbi mijeesse ni mijata waan ta'eef na jajjabaadha bakka jirtanitti rabbi fayyaa sinaa kennu balaarra sinaa qabu gaaritti sinaa qabu bobbaa galaa rafaa ka'a nama afaan balaa kan afaan balbalaa rabbi sinirraa haa qabu na jajjabaadha rabbi isin bira haa dhaabbatu sammuun keessa waaqatti faanni keessa lafitti rabbi ququuqa sinirraa haa lagu sinin eebbis amiin jedha hundumti keessanu na jajjabaadha isin jedha baay'ee sin jaaladha onnee irra sin jaaladha sin kabaja hunda keessanu wal jaaladha wal kabaja wal danda'a wali intuffatina harras borus wal intuffatina ijoollee oromoo kaanis ta'e kaanis wal intuffatina wal kabaja wal danda'a yoo wal kabajani waa hedduu argattan yoo wal dandeechani waa hedduu argattan sinii galee kanaafi kabajaaf jaalalli keessan haa cimu tokkummaan keessan haa cimu rabbiin nagaa siniif haa kennu waa yaaddan argadha waan asaabdan biragaa kan qabdan rabbi siniif haa barakachiisu kan dhabdan immoo rabbi siniif haa dabalu na jajjabaadha sinin jaaladha sinin kabajaa sinitti tollaane like subscribe naaf godha koota maatiin haataa boruuftaanti hojjedhutu jira naduu kana finaan sinin jedha firaaf lammii gosa naa ta'an sinin jedha jajjabaadha ciao waa'ee sin jaaladha bye bye ciao